Akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Kuni barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samseen irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti akkaataa gaafii namootaatiin yuutuubiin waan wal qabataa jechuudha. Akkamitti yuutuubii keessan akka banattanii haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeettan isinitti agarsiisaa jechuudha. Tole gama barumsaatti dabarsuun duratti jechuudha. yuutuubii banachuudhaaf dursa iimeela nu barbaachisa. Iimeela keenya immoo kan banannu Google irratti yookiin ammoo gara Play Store jechuudha. Erga Google irratti iimeela keenya bananne wantoonni dhaabbata Googlein hoogganaman jechuudha. Sooshaaloonni dhaabbata Googlein hoogganaman hundi isaaniitu iimeela keenya waan dalaganiif iimeela takka erga Google biratti bananne iimeeluma keenyaan fayyadamnaa jechuudha yookaan immoo iimeela keenyaan tajaajilamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen keessaa kan akka Play Store, Google Chrome, Firefox wantoonni garaagaraa appilikeeshinoonni garaagaraatii fi akkasumas sooshaaloonni hedduu jira jechuudha. Kanneen Googlean dhaabbata Googlein hoogganaman erga chaanaal keenya banachuudhaaf yookaan immoo YouTube keenya banachuudhaaf erga iimeela keenya yookaan immoo akkaawuntii keenya Google biratti banannee akkaawuntiin biraa nu hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf maal gochuun irraa eegama? Google keenya yookaan immoo akkaawuntii keenya yookiin immoo iimeela keenya duraan dursinee banachuun nu barbaachisaadha jechuudha. Gama iimeela banachuutti yogguu dabarru ammoo jechuudha. Iimeela keenya karaa hedduun banachuu dandeenya. Akkasuma immoo Play Store banachuu dandeenya. Akkasuma jechuudha Play Store banachuu dandeenya. Karaan kamiyyuu jechuudha yoo fayyadamtan garuma tokko isin geessa jechuudha. Garuma tokko isin deebisa. Fakkeenyaaf seetingii keessa yoo deemtanii banattan garuma Google yookaan immoo Play Storeedhaan isin dhufa isin fida karaa saniin banachuu dandeettu jechuudha. Tole warroonni gama Afrikaa Samseen haaraa dhuftan chaanaal Afrikaa Samseen akka subscribe gootan isin gaafanna. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuu hin dagatina. Gaafii fi yaada qabdan ammoo koomantii irra nuuf kaa'aa. Gaafii fi yaadni keessan hedduu nu jajjabeessaa isiniin jecha gama barumsaatti isin dabarsinaa hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nu faana tura. Tole durarratti maal gochuu isin eegama? Play Store keessan ni banattu jechuudha. Iimeela banachuudhaaf Play Store keessan ni banattu. Sana booda iddoo sign in jettu kanarratti kiliik ni gootu. Option haayinu. Sana booda maal gootu jala kanarra create account iddoo jettu kanarratti hin tuqxu. Sana booda filannoo lama isiniif fida. For myself fi for my childidha. Kanneen keessaa kan ofii kiyyaan fayyadamuu barbaadu waan ta'eef jechuudha. For myself kan kanarratti ni tuqa. Sana booda maqaa ni moggaaftu jechuudha. Fakkeenyaaf furaa furmaata erga furaa furmaata haala kanaan maqaa haala kanaan moggaase maal godha? Next jedhaani jechuudha. Sana booda guyyaas ni moggaasa. Guyyaa tokko ji'as tokko 1969 fakkeenyaaf isin agarsiisu jira. Sana booda jala kanarra gabbuutanii jechuudha. Saala yookiin ammoo saala ni filattu. Fakkeenyaaf ani amma dhiira fakkeenyaaf dhiira filadha. Meel jedhaani. Isin ammoo akka filannoo keessaniitiin fiimeelii wantoota garaagaraa jechuudha filachuu dandeettu. Fakkeenyaaf dubartii yoo taate fiimeelii irra kaa'achuu dandeettuni. Akkasuma amma meelii irra kaa'adha jira jechuudha. Sana booda maal godha? Next jedhaani. Sana booda kunooti iimeela keessan haala kanatti isinii fida. Furaa furmaata fakkeenyaaf furaa furmaataa fakkeenyaaf isa lammaffaa kanarratti guuta. Fakkeenyaaf furaa kana haa filadhu. Fakkeenyaaf isin kanneen lamaan keessaayyuu hin barbaanne jechuudha. Kanneen lamaan keessaayyuu tokkoyyuu hin barbaanne maal gootu? Iddoo kanarratti guutuudhaan create your own gmail address kan jedhu asirratti kiliik godhuudhaan kan biraa haalatti filattu jechuudha. Ani amma kanneen keessaa tokkummaan fayyadamuu barbaada. Isuma duraa kanaan haa fayyadamu ayyaa. Tole sana booda maal godha? Egaa sanduuqa sanarra guutee next jedhaan jechuudha.
Sana booda paaspoortii na barbaachisu niin filadha. Furaa. Hayyee haala kanatti erga filadhee booda maal godha? Paaspoortii kana osoo hin dogongoriin fakkeenyaaf paaspoortii kana haala kanatti erga filadhee jala kanarratti illee paaspoortii wal fakkaataa gosanii haala kanatti guutaa jechuudha. Tole sana booda maal godhaani? Next jedhaanii jechuudha. Gabboo jala kanarratti next jedhaanii jechuudha. Okay, egaa hordoftoon keenya jechuudha. Sana booda maal gootu? Haala kanatti ol harkiftu. Egaa haala kanatti ol harkiftanii booda maal gootu? Iddoo skip jettu kanarratti kilik gootu jechuudha. Sana booda maal gootu? Next jettuuni. Sana booda haala kanatti ol harkiftu. I agree gootu. Tole obsaan haa eegnu. Egaa sana booda jechuudha. Google service fakkeenyaaf amma Google keessan banamee jira jechuudha. Accept gootu jechuudha. Tole egaa hordoftotaan keenya jechuudha. Haala kanatti Play Store yookiin ammoo Google keessan banattanii warroota Google biratti haala kanaan email keessan hin galmooftan jechuudha. Akkasuma immoo warroonni Play Store akkamitti banannaa Play Store kenna akkamitti banannee appilikeeshinoota garaagaraa irraa buufannaa jettaniif haala kanatti banattu jechuudha. Tole gama YouTube isin dabarsa. YouTube banachuudhaaf ammoo maal gootu? Sana booda erga achirraa xumurtaniif email keessan kireet gootanii xumurtanii maal gootu? Al tokkoof YouTube keessan irratti kilik ni gootu. Tole sana booda erga YouTube keessan haala kanatti banattanii booda maal gootu? Haala kanatti bantanii booda maal gootu? Iddoo profaayilii gubbaa kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda deebitanii ammas profaayilii kanarratti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu? Create channel iddoo jedhu irratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha mallattoo setting kanarratti kilik ni gootu. Fakkeenyaaf amma YouTube keessan banamee jira jechuudha. Erga haala kanatti banamee isiniif xumurame booda fakkeenyaaf maqaa jijjiiruudhaaf akkasuma immoo description barreessuudhaaf wantoota garaagaraa jechuudha. Haala gaariidhaan miidhagsuuf maal gootu? Asirratti kilik ni gootu iddoo setting kanarratti. Sana booda jechuudha fakkeenyaaf maqaa keessan jijjiiruu yoo barbaadan furaa furmaataa iddoo kana fakkeenyaaf maqaa kana yoo jijjiiruu barbaade kallattiimaan waan akka qalamaa kanarratti kilik ni godha. Sana booda jechuudha maqaa kiyya kana irraa balleessee kan biraatti moggaasuu ni danda'a jechuudha. Akkasuma jala kanarratti gabbuutanii maal barreessu asirratti fakkeenyaaf description isa jedhamu kana description kan asirratti waan barbaadan description barbaadan wantoota chaanala keessan ibsan akkasuma immoo jechuudha wantoota garaagaraa fakkeenyaaf linkiilee garaagaraa jala kanarra keettuu jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha haala kanaan karaa salphaa ta'een banattu akkasuma immoo jechuudha profaayilii fi wantoota garaagaraa jechuudha ispeeshaalii profaayilii baakgiraawundii duuba kanaan wal qabatan jechuudha. Isa kana jechuudha saayizii isaa ni ulfaata. Saayizii isaa xiqqoo isinitti ni ulfaata jedhee yaada. Saayizii isaa akkaataa itti hojjetanii akkasuma immoo profaayilii irratti hidhatan isinitti agarsiisa jechuudha. Walumatti qabeessaan kan jechuu gaafasiin rabbiin haa eegu isin jedha. Egaa hordoftan keenya jechuudha warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan ammas irra deebinee isin gaafanna. Chaanal Afrikaa Samsung subscribe godhuudhaaf Afrikaa Samsung jettanii haala kanatti barreessitu jechuudha. Sana booda Afrikaa Samsung haala kanatti erga barreessitanii booda maal gootu? Search gootu jechuudha. Sana booda Afrikaa Samsung search gootu. Sana booda erga Afrikaa chaanal Afrikaa Samsung search gootanii haala kanatti teessoon kun isin dhufaa jala kanarraa gara olitti ni harkiftu jechuudha. Haala kanatti ol harkiftu. Jala kanarraa profaayilii Afrikaa Samsung ol harkisuudhaan ni barbaadu jechuudha. Ammas deemtanii ni barbaadu.
haala kanatti barbaadu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya ni barbaadu tole. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Isa kana kunoo kan profaayiliin kun irra jiru kana jechuudha. Chaanaalli Afrikaa Samsung chaanaala keenya haala kanatti erga barbaadanii booda al tokko profaayilii isaa kanarratti kiliikni gootu. Sana booda iddoo diimtuu barreeffama subscribe kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda mallattoo bilbilaa fuulduratti isiniifatu kanarratti al tokkoof tuquudhaan isarraa olii ol kan jiru kana filattu jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwatan laayik sheer gochuu hin dagatinas hin jedha. Viidiyoolee hedduu as jalaa argattan jedhee abdii qaba. Viidiyoolee kan iyyuu daawwattan akkasuma irraa barachuudha qabdu. Akkasuma immoo isin fayyadas jecha